ati jirtu akkana qaama sirraa ciccira. Ila osoo gurbaan akkana lallatu akkana lallatu qaama isaa kana akkana irraa cicciran albeedhaan. Wallah viidiyoo isa argi wallah lafannaan male. Osoo argi sanuu sekendii muraasa wayii argi hundaayyuu argine. Sekendii muraasa wayii arge wallahi lafti kun naan zoortu yeroo saniiti. Mucaa osoo inni akkana dhiitatu akkana irraa qalan. Akkanatti akka waan kun yogguu hoolaa qalanii takka yookiin warii qalmoo qalan gogaadhaaf adda baasanii jechuudha. Osoo mucaa akkana of argu jechuu barbaadu osoo inni akkana goggodhatu morma isaa. Osoo inni morma isaa kan akkana goggodhatu akkana irraa duuchan qaama isaa kana jechuudha. Osoo inni akkana argu akkana asitti achi waraanani. Wallaahi nama akkana wajjin namummaa himachuu irra waraabessa taateetiin nagaan jiraachuu si wayya. Kabaata kan qabne jechuudha. Gusun billaa. Ana adaanna ilmi namaa kun eegaraa walitti jabaate subhaanallah. Ilmi namaa kun eegaraa walitti jabaate. Wallaahi aganamummaa ani wallaahi viiduma sammuu kee keessa deemu dagalgalaati. Oduu arguu baadhee jedhe wallaahi osoo akkasiis arguu baadhee. Maalidhaafi annamaa gajjettee of shakkitu akkasii gaa barbe annamaa wanni kun ani ilma namaa akkana kan wajji annamummaa himadhaa gajjettu tokkotti haga takka jettutti dhugaa rabbi. Wallaahi osoo arguu baadhee dhagahee hagas amanu. Garuu ija kiyya arge kana kan godhare rabbiin waa beeka ija kana narra kaa'e waan ta'eef. Ani waan jedhu hawaasa kenna. Wallaahi haadha miskiina meeqaattu naa galan jettee ilma isii eeddi. Ilma tokkocha qabdi tokkocha san naa gala jettee isii haga ammaa abdiidhaa eeddi. Waan uummanni kun uummata keenya godhaa jiru uummata mujrimaa kana rabbummaan nurraa dhabama hoo godhee alatti wallaahi nageenya wayiitu hin jiru. Nageenyi takka hin jiru. Amma boodan uummata kan wajjin illee hin jiraannan hin jirtu. Sababni isaa uummanni keenya ammoo rakkoo ijoollee keenya isima rakkoo bichaa fiitti isima rakkoo qofa. Garuu isaa halkanii guyyaa ciisanii nuun bilan osoo asuma nu fakkaatan keessoo waa isaa hojjetan. Ilma namaa kana jechuun nama maal jedhee maal isinitti hima dhugaa rabbi warri viidiyoo sanii argin inuma argina rabbiin illee isin agarsiisin. Wallaahi keessaaf warri dhiibbaa dhiigaa qabdan natsaa duutan. Nasa osuma argitan kan lafa dhooftanii lubbuu keessan dhabdan. Warri dhiibbaa dhiigaa qabdan akkasuma dhibee sukkaara dhukkuboota onnee qabdan viidiyoo san tasuma taatanii gattuuttanii ilaalina. Rabbii kiyya ittuma dhiisa rabbumarraa jedhaatiin murteessa ittuma dhiisa. Sababni isaa namni viidiyoo san arge ani sammuun kee nagaa na ta'e jechuudha. Viidiyoo sekendii muraasa ilaalee mucaa osoo akkana dhadhaadatu akkana godhanii qaama isaa kan akkana albeedha irraa baasan kana wallaahi lafa hunda naamara lafa ol kubu dadhabe. Namitti bira dalagu jechuun maal taatee naan jette jenna waan godhu kana jedhe wayim taare lakkisamoonni kana sukkaara fayyadamaa hin jiru taarii sukkaara hiiga bu'ee lafti naan martii hin ta'in achi fayyadee taa'ee naan jette akkasii ciisee haga tokko na fuure amma haasaa jira akka namaati jechuudha. Lafti kun akkana naan godhatti dhugaa rabbi. Sababni isaa ani nama akkana ol godhu kana yoo argitu namummaa suusitti hafu dhugaa rabbi namummaa suusitti hafu. Birakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataqashti jirra jirtu baga jiraatanii silaafa jiru waa baay'ee arga. Ana sirra dhufee illee haasa'u illee hin barbaadu. Boo'u illee hin barbaadu. Maali fakkeessaa fakkaatti waan ta'eef. Ani takkatti hin dhaamsan qabu jechuu ijoollee keenya. Ijoollee mana namaa jirtani harki caaluun mana namaa jira shabaabni amma dargaggoo amma qarree amma jechuudha. Ijoollee keenya warroonni uummata bineensa sajjiin dalagdan rabbii keessanii jedha of eegaa. Sirri of eeggannoo jabeessaa biyya namaa jettee jara sii ciisaan jirtu. Jarri bakkuma argitetti akka bineensaatti nyaachuu barbaaddi. Kanaaf of eeggannoo godhaa itti of gadiin dhiisina. Amma ijoolleen keenya tokko maal jetti inni musliima tokko na wajjin dalagaa musliima sanii ajjeesamuu hin dhiisaa gariin koomentii dhatti yoo musliima ta'e dhiisii yoo kaafira ta'e ajjeesii jedhan maal lubbuun rabbiin bira bulqixa kaafira taate musliima taate haga inni daangaa sirratti hin darbinitti lubbuun rabbii uume hunduyyuu haqaan malatti hin dhumattu hin duutu jechuudha. Maal inni kaafiraa sun rabbii miti ka kenneef kufrummaa isaa yookiin akka inni rabbitti kafaru godhe rabbii isaa haqa jechuudha. Kanaaf haqi inni islaamummaa si balleessuuf hin geennetti haqi islaamummaa kan miidhuutti hin geennetti haqi inni lubbuu isirra baasuuf hin eennetti maal jechuudha kana wal kennuudha. Yoo kaafira ta'e ajjeesii yoo musliima ta'e dhiisii jarri barbi musliima kiristaanaati kaafiraati maali ati pheenxee waaqeffata dhanii nu isaan jirani barbe. Jechi isaa ittiin nu fixaara Oromoo ta'uu qofaadhaan nu fixaa jiran. Garuu uummanni keenya uummata gowwaa ani Oromoo koomentii kana uffisuun waa hubanni waa fara dandafanii dhugaa rabbi waan garaa si guban. Maali isaan ijoollee amma kaleessa
mucaan gadda waggaa 18 waggaa 17 shawaa keessatti salaaleen keessa qalansan jechuudha. Islaama ta'eeti kan inni qalame, kiristaana ta'eeti kan inni qalame. Kiristaana ta'e illee hin qalamne, waan akka ta'e hin qalamne. Oromummaa ofii qofaadha irra taa'anii akka nuti qalan jechuudha akka hoolaatitti. Ijoollee keenya hin dogongorina. Diinni abbaa fi imaantiin islaama ta'e kiristaana ta'e diin uummanni sun diinuma haga fi moot wallahi uummata isa inshaallah sheeka abbaa fi imaan ta'in keessi kiyyatti hin gammadu maal akka ta'e hin beeku. Sababni isaa wanni isaan jalqabarraa abbootii keenya akaakoo keenyarraa nu godhaa akkasitti uummata keenya dararaa ittiin deemanii waan gurra kiyya jiruuf haga tokko. Abbaa fi imaan ta'e sheeka abbaa fi imaan natti hin dhagamoonni isaanii sun dhugaa rabbi. Sahii amantiin keenya obboleessi islaama kam bakka fe'uu ta'e obboleeyyan sun dhugaadhaan rabbi keellee moromuu fi miti. Garuu ijoolleen keenya hin dogongorina. Ammoo miskiina si wajjin dalagatuuf deeme riskii barbaaduuf deeme biyya namaa keessa waa waliin godhina. Maaliidhaaf ijoollee keenya miidhama wanti inni illee miskiina dalagachuuf bahe haala lagatuu dhiise. Goota taanaan galii uummata mujriima baadiyyaa keessa uummata keenya haadholii keenya bakka takka gudeedaa jiru. Abbaa osoo ija argu intala isaa bira gudeedu. Abbaan mana osoo argu intalaa fi haadha bakka takka gudeedan galii qalii yoo barbaadde isa kan qalamuu qabu. Malee miskiina si wajjin dalagachuu bahe ani hin qalaa ani ulfanni isaa jijiji gootummaa akkanaa dhiisaan fakkeessinaatiin. Kun gootummaa miti wallaalummaa yoo ta'e malee ammoo inni musliimaa dhiisii yoo kiristaana ta'e ajjeesii maal jechuudha. Wanni akkasii eenyu isin eeyyama amantii kamtu yoo inni kiristaana ta'e amantii keenyatu inni kiristaana ta'e ajjeesii yoo inni musliima ta'e dhiisiin jedhe amantii keenyallee hin diqqeessinaa bakkuma argitaniif fatwaan godhinaa bakkuma argitaniif gaatiin jechuudha. Alhamdulillah olumaa baay'ee qabna akka fatwaan nu godhu jechuudha. Namni bakka kamii ajjeefama bakka kamitti ajjeefamne haqaan namatti yoo si darbe abbaa fe'ee yoo ajjeefama haqaan malee yoo si darbe jechuudha. Kanaaf keessaaf ijoolleen mana madaamii jirta ijoolleen biyyarraa haarawaa dhuftan of eeggannoo keessan godha. Uummanni ciisee nuu bulaa hin jiru. Uummanni ciisee nuu bulaa hin jiru. Abadan. Uummanni bakkuma jirutti wallaahi bakka hin taane bakka gaafa madaamii isin bira walitti dhiistee isin kophaa keessan deemtanii yookiin madaamii kan keessa wajjin deeme yookiin isii haa deemtu yookiin ati deeme manatti bakka takka wajjin hin taa'ina. Sababni wanni isin taasisi gootu hin beekamu waan ta'eef summii gootis ajjeesi takka si darbitti warra gadi. Uummanni uummata mujriima akkasumatti jechuudha. Inni musliima hin ajjeefamu inni kiristaanaa ajjeefamu wanni jedhu hin jiru. Jarri kan nu ajjeesaa jiran Oromoo fi Oromoo qofa gaalla qofa isa jedhasan qofaadhaan nu ajjeesaa jiran malee inni musliima inni kiristaana nu hin jedhaan jiran tokko san kanarraallee of qusadhaa. Miskiina akka keessanii dhiyeessaa dalagatu hagee inni daangaa isinitti hin darbinetti yoo daangaa isin hin darbe akka jiru ofirraa dhorgan jechuudha. Akka ajjeesu takka ajjeefamta. Kanaaf yoo ajjeesuu barbaaddan gaala uummata keenya akkasii irra ta'anii otoo inni akkana jiru akkana gogaarraa baasan osoo si ajjeesanii si qalanii wallaahi homaa miti barbe. Si ajjeesanii si qaluu homaa miti. Mee dhuguma rabbi billaa aleekum uummata garaa jabeen wallaahi ana uummata akkana garaa jabaate argina. Asbiyallah wa ni'mal wakiil. Dhugaa rabbi mee marfee man takka yookiin limmoon takka bakka kana waan waraante takka yoo waan goote akkitti nu dhukkubdu argitanii akkitti nu dhukkubdu garuu isa kan afaa hidhanii. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun uummatuma akkana garaa jabaatu kan hasbiyallahu wa ni'mal wakiil. Wallaahi rabbii waan uummata keenya waa ijoollee keenyaa dubbate malee namni dubbate nu baasullee hin jiru. Ani maaliif bu'aa garuu hin jaaladhu nama miidhaa dhufee bu'u wallaahi fedhullee akkasillee garuu miira keessa galdaroo tokko tokko. Kattiin dalagaa jiru kun barbe dhiiga malee bishaanii miti waan ta'eef giseessi ka'u jira. Almuhim rabbi uummata keenya haa baasu, uummata keenya haa tissu, uummata keenya haa hormatu. Wallaahi viidiyoo isaa ijoollee keenya ilaalina dhugaa. Rabbi bireeraa murteen isin viidiyoo san ilaalina. Sababni isaa ofii fayyaa dhabdan. Angalgala kana waan ta'anaaf rabbi waliif beeka lafti kunnaan garagaltee jechuudha. Haguma xiqqishuu ilaalee saniidhaaf. Garii isaa kun ammoo fo'oo akka kana morma isaa tuman jetti ijoolleen keenya warra ilaalee jechuudha. Osuma inni morma addaan cituu fi diidee akka gasi kun lafeedhaa fi lafee tumaniiti xiqqeessanii waa keessa kan milkeessuudhaaf jechuudha akkasitti tumti jetti ijoolleen garaa dubbattu. Akkana kan argite maal jetta fayyaa dhabda giiftii tiyya ilaalin rabbumarraa jedhiiti ittuma gaddiidhiis irratti gammaddaa miti kun. Warra boo'ichaa taane wallaahi. Warra boo'ichaa taane hasbiyallahu wa ni'mal wakiil. Nagaan jiraadhaame nama fayyaa jiru waa nama nagaa jiruutu waa dubbata kun waan dubbatamu miti.